Sabdi keenya yeroo hundumaa har'as boriis atu akkuma mana keenya dhumaatati Yesuus nan dhufa nuun jettee jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Yesuus Maranatha Yesuus sabdi keenya yeroo hundumaa har'as boriis atu akkuma mana keenya dhumaatati Yesuus nan dhufa nuun jettee jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Yesuus Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Ufati ke Gooftaa baay'ee jireenya biyya lafaa nutti jibbiiree dursa mootummaa kee barbaanna dafii nuuf kottu si eegganna nuti kunoo sittiina ulfina kee hawwinee jireenya biyya lafaarra gammachuu guutuu dhabnee si arguu barbaanna yommuuf dhufta laata si eegaa jirra Yesuus Maranatha Maranatha Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Afuurichi fi misirrottiin kottu hin jedhu namni kana dhaga'us kottu haa jedhu namni dheebotee haa dhufu namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu Ameen. Mul'ata Yohannis 22:17 Misirroo nuti gaajiru ulfinaan dafii nuuf kottu Misirroo nuti gaajiru ulfinaan dafii nuuf kottu si waammanna si eegganna si abdanna fuula kee arguu hawwina si waammanna